Okkala kottaa nyaachas. Suuta nyaachas. Warri uffata uffate haa ce'u ijoollee nutti muddaminaadha. Warri uffata uffate haa ce'u suuta haa ce'u. Jaarsoliin haa ce'ani dura. Jaarsoliin warri uffata uffate. Jaarsoliin. Jaarsoliin Oromoo walitti. Akkana goota warri. Akkanamti. Darbani. Akkanamti. Jala kasih ni kita jala. Ini tidak serius.
Waaqa uumamaa waaqa ichaan kan hundaa lafa ichaan kan hundaa waaqa sagaltamman garbaa salgan booranaa dacha cuuce gurraatti waaqa dhugaa uumte waaqa tumaa uumte waaqa gadaa uumte waaqa bokkuu uumte waaqa bokkaa uumte waaqa bakka cabbii baattu gurraacha garaa garbaa kanumaan dadhabne kanumaattuun bulle kanumaafuu ishiin jenne fedha kee kan bultu fedha kee kan nu jiraachiftu oshitee bushitee onaan nu geesse malkaa nu qaqqabsiiftee irreessa birraa ganna gurraacha nu oofkashitee booqaa birraa kunoo kanaan nu geesse galanni si haa ga'u waaqayyo galanni si haa ga'u waaqayyo galanni si haa ga'u biyya keenya nagaa godhi biyya keenya nagaa godhi sa'a keenya nagaa godhi nama keenya nagaa godhi mee wal jaallachiisi ilma oromoo mee wal jaallachiisi mee wal jaallachiisi seesa walirraa qoqqoodee walirraa goggoree walirraa dogoggoree Dandi intaane qabatee deemu mee daandii kallattiitti deebisi. Daandiin dhugaa isa kana mee daandii dhugaatti deebisi. Daandiin seeraa isa kana mee daandii seeraatti deebisi. Saamaa namaa bayyuu dhugaa namaa bayyuu seerri ganamaa bokkuun ganamaa isa kana meetti deebisi. Meetti deebisi. Mee kallattiitti deebisi. Mee kallachatti deebisi. Mee dhugaatti deebisi. Mee cafeetti deebisi. Mee bokkuutti deebisi. Mee caaccu kallacha irraa daraaraa nu qajeele. Saa keenya nu qajeele. Nama keenya nu qajeele. Mootummaadhaan nu qajeele. Kan biyya bushuu nagaa kenne. Kan biyya nagaa yaadu nagaa kenne. Kan biyyatti gufuu ta'u nu fuunduraa fuudhi. Gufuu nu fuunduraa fuudhi. Biyya nagaa ta'u nagaa kenne. Kan biyya nagaa yaadu nagaa kenne. Kan biyya misooma yaadu guddina kenne. Kan biyya adda adda bittimsu nurraa dha'u. Biyyi keenya tokko kan kanaan dura ol baqanne waaqni iddoo tokkotti nu deebise. Gadaa tokkotti seera tokkotti caffee tokkotti bokkuu tokkotti nu deebise waaqayyo nu waraarama. Waaqni nu waraarama. Lafti nu waraarama. Bokkuun nu waraarama. Bokkaan samaayi nu waraarama. Dacha diriirtiin nu waraaramti. Samiin jala jirru nu waraarama. Biiftuun samaayi nu waraarama. Hunduu nagaa ta'a. Har'aan booddee macha gadaa gate macha gadaa balleesse duudhaa balleesse safuu balleesse jechuun hafeera. 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 Macha gadaa deeffateera. Macha dhugaa deeffateera. Macha bokkuu deeffateera. Wallagga gadaa gate aadaa balleessa kan jedhan wallagga gadaa deeffateera. Tichi gadaa deeffateera. Dhimma gadaa deeffateera. Kana macha gadaa deeffateera. Bokkuun nuu deebi'eera. Bokkuun nuu deebi'eera. Bokkaan nuu deebi'eera. Dhumaan nuu deebi'eera. Akkuma keenya diigu waaqni nurraa dhowwa. Waan nama barbaanna waan nama fudhanna waan nama dhiibna hin jenne malkaa keenya safeeffanne safuun kan keenya. Waaqa keenya galateeffanne galatoo waaqa keenyaati. Dur jirtiidha uumaa keenya ganamaati waaqayyo kanaan nu uume. Safuu kanaan nu uume seera kanaan nu uume intalli kanaan safuu qabdi ilmi kanaan walii baatiidha walii baatiidha walii baatiidha walii baatiidha xinnaa walii baatiidha guddaa walii baatiidha saani kee walii baatiidha namni kee walii baatiidha hundumti kee nagaa walii taateetta waraansi keessaa hin bada konkolaansi keessaa hin bada sabsibeensi keessaa hin bada jibbisi keessaa hin bada kumaansi keessaa hin bada dhugaansi bira dhufa waaqa mirkana lafa mirkana nugaa ganamaati kun seera odaana beeti kun seera cafee burqaa bisili kun seera horra bulluki kun seera tumaa ganamaati kun seera madda walaabuuti kun seera gadaa machaati walin garagaltu walitti maltu zadee walitti hojjettu soba walitti ragaan baatu har'a qabdee walii faatiidha 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 waaqni sii faatiidha lamni sii faatiidha birratti sii Waljala baatu abdii isaadhoo waljala baatu dabaree dabareedha. Meerree mucaa'uuni. Kan nuti ittiin bullu
nu waaqa uumaadha kan nuti amannu kan nuti kadhannu mee hunduu haa barru mee yaa waaqa Oromoo tokko nu taasisi tokko nu taasisi tokko nu taasisi mee gidduu keenyatti jaalala baay'isi jaalala baay'isi jaalala baay'isi beekaa wal baafsiisa jabeessa duunicha jabeessa duunicha jabeessa duunicha nuuf kadhamee waliin waaqa uumaa tokkicha waaqa uumaa tokkicha waaqa uumaa tokkicha amna duudhaa dansaa kan seerri hawwata kan seerri hawwata kan seerri hawwata kan ta'uu baay'ee hunduutti naadata hunduutti naadata hunduutti naadata meeyyaa waaqa bakoo tokko taasisi taasisi waa tokko taasisi saba koo facaatee mee waliin nu ga'i mee waliin nu ga'i ilmaan dhugaa ta'a alaa wal danda'a sinaa yaadatuun mee sinaa millatuun tokkummaa argadhaa adda boojuu godhaa nu kana beekna yoomuu nu kana beekna nu kana beekna yoomuu nuti isa beekna nu kana beekna yoo nu kana beekna nu kana beekna yoo nuti isa beekna tokkicha maqaa dhibbaa guddicha giitan qabne mooticha mootii qabne waaqa dhugaaf jaalalaa leemmoo garaa ta'inilaa hin kadhannaa hin waaqeffannaa hin kadhannaa hin waaqeffannaa hin kadhannaa hin waaqeffannaa hin kadhannaa hin waaqeffannaa maaliif dagaana keenya maaliif dagaana maaliif dagaana keenya maaliif dagaana malkaaf tulluu baanee araara kaawwannaa gochaa ta'ee darbee hin galateeffannaa isaa dhufuuf immoo adaaraa keewwannaa ayyuuf abboon darbaan akkatti kadhatu uumaan samii dachee yaa waan nu dhaga'i yaa waan nu dhaga'i saba koo facaatee mee waliin nu ga'i mee waliin nu ga'i hunduu sitti boonyaa yaa waan nu dhaga'i yaa waan nu dhaga'i saba koo facaatee mee waliin nu ga'i mee waliin nu ga'i ilmaan dhugaa taa'ee alaa wal danda'a sinaa yaadatu mee sinaa millatu tokkummaa argadhaa adda boojuu godhaa nu kana beekna yoomuu nu kana beekna nu kana beekna yoomuu nuti isa beekna nu kana beekna yoo nu kana beekna nu kana beekna yoo nuti isa beekna tokkicha maqaa dhibbaa guddicha giitan qabne mooticha mootii qabne waaqa dhugaaf jaalalaa leemmoo garaa ta'inilaa hin kadhannaa hin waaqeffannaa hin kadhannaa hin waaqeffannaa hin kadhannaa hin waaqeffannaa hin kadhannaa hin waaqeffannaa maaliif keenya maaliif dagaana maaliif dagaana keenya maaliif dagaana malkaaf tulluu baanee araara keewwannaa gochaa ta'ee darbee hin galateeffannaa isaa dhufuuf immoo adaaraa keewwannaa ayyuuf abboon darbaan akkatti kadhatu uumaan samii dachee nu haa yaadatu uumaan samii dachee nu haa yaadatu uumaan samii dachee nu haa yaadatu galatoomaa guddaa sin galateeffannee gara fuulduraatti immoo akkanaa olii walirraa hawwina. Maal namni duubni isaa dhaamote hin bareeda? Hin bareeda? Namni yoo golgaa qabaate yoo akka kanniisaatti naanna'ee faana jiraate yoo ummatichi kanniisa ta'ee faana godaan hin bareeda. Amma karaa keessan cabee nutti dhufeedhu
karaa keessan bannee jedha uummanni gara olii karaa keenya immoo hin galee misiraachuu gurri koo waan guddaa na dhaga'e meelishaame karaa keenya gale immoo inni karaa keenya cabe waan hin argamne waan hin beekamne waan hin yaadatamne waan hin assaabamne hin dhufa kan hin jenne hin ta'a kan hin jenne hin guutama kan hin jenne uummanni Oromoo bilisaa waaqeffannaa isaallee diriirsee Wallaggaa Laqamtee magaalaa Laqamtee keessatti geggeeffatee har'a hanga aangoo muuduutti qaqqabeera Elishaa Gammadaa. Hin qaana'ina keessan himan. Nama qabeessa na biraatti geeddaraa namni illee waliin dha'uu barbaadu namni illee waliin rukutuu barbaadu mootummaa nagaatiin nama nagaa walitti buusaa deemu har'a mootummaan bira dhaabatee uummata Oromoo akka inni bilisaan waaqeffannaa isaa geggeeffatu taasiseera. Hin abdanna hin gammanna taasifannee irrasi kan nu bushanis kan nu geggeessanis dura buutuu amantaa keenyaas aadaa keenyaas filannee irraa hin gammannaa mee tokkicha warra filame kanaaf naa gammadaa isinuma fuuldurattan eebbisa. Dhiiraa dhalaa harkaas fuutan tokkicha iddoo jirtanii warri maqaan keessan kaleessa beektan ollaa itti tokko tokko waamuudhaaf hin isaanis harkaa fuutan nu harkaa fuutan aadaan keenya hin jigu saafuun keenya hin jigu waaqeffannaan keenya hin badu lammata qaannutti saaqamu daandii dhugaa deemna arraba dhugaa dubbanna Oromoon nagaa ta'a mootummaatti manna malee waliin mari'anna malee dabatti na deemnu nu dhugaadhaan adeemna kan dhugaadhaan immoo deemuu keenya nu dabsuu barbaadu waaqa sin kadhanna uummata Oromootti sin himanna nu uummata Oromootiif haatiidha akka warra kanaan dura uffaana baanee uummata keenya hin gurgurru aadaa isaarra hin teenyu aadaa isaa hin ukkaamsinu ifa baamna halkanii guyyaa Oromiyaa miti Itoophiyaa hanga addunyaatti ana walii galleerra Kunqaalii waaqaati lafaati kan isin jetta waaqnaa jedhu kan isin eebbiftan haa eebbifamu kan isin kadhattani waaqnaa dhaga'u isin iddachi keenya irratti nagaa ta'a sabni keenyas isin haa jaallatu isinis saba keenya jaalladhaa seenaa isaa dagatamee har'a kunoo bukkeetti goree har'a kallattiitti deebi'eef Waaqayyoon arraba keessan faana dhufee yaada keessan faana dhufee ejjennaa keessan faana deemee isin haa gargaaru qabeenya walitti fidannee har'a ijaaruun kaane garaa hawwii guddina jaalaladha walitti fidannee lafa duwwaa irratti har'a kana ijaarranne Oromoo qabna saba bal'aa qabna mee saba kana garaa isin haa laaffisu abeenyi keenya Oromoo mee waaqni garaa nuuf haa laaffisu hin gammanna mee isinum harka wal qabadha warri amma kaatamu harka wal qabadha waliifaatiin yoo biiroo adda addaatti illee yoo barcumaatti illee wal lolta waliifaatiin walii qulqulluudha ituma dhugaa dubbattanii barcumarraa wal dhiibuu hin barbaaddani taayitaa wal irratti hin hawwitani taayitaa irraa wal darbachuu hin barbaaddani taayitaa irratti uummata Oromoo fiduu barbaaddu nagaa ta'a hoogganaa bulaa daraaraa dagaagaa na of kashaa isinis adda keessan na of kashaa hoogganaa nagaa ta'a. sagantaa hedduu kana Maqaanko Cemmetu Akoyyaan jedhama. Kanan dhufee godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee irraati. yookaan dhaabbata ispoonsara nu ta'an sagantaa irreechaa Ani egaa guyyaa har'aa kana hin dhufee keenya kaleessa magaalaa Naqqamtee irreessa kabajuudha.
Irreessi kun immoo haroo Adiyyaa magaalaa Naqqamtee baharratti kan argamu irratti kan ayyaaneffamaa jiru. Uummanni Oromoo kaabaa kibba bahaa dhihaa giddu galeessaaf waldaatii walitti dhufee ayyaana kana ayyaaneffachaa jira. Anis maatii koo duukaa irratti argameera. Maatiin qabu duukaa hunda isaanii fidadheetanii dhufeera. Maalii fi aadaa uummata Oromoo dagatamee ture dagatamee jiru deebisee dhaabbachuu isaatiin irreessi immoo hundumaa keessaa uummati Oromoo waaqa isa uumaa itti galateeffatu waanta ta'eef waaqa isa uumaa galateeffachuuf maatii koos uummata koos bakka bu'eetaniin jechuudha. Uummata aadaan uummataa akka hin dagatamne eenyummaan uummataa akka duubatti hin hafnee fi jaalalaa fi wal deeggarsaaf wal gargaarsaa ulfina ilaaf ilaamee hangafaaf bilisummaa uummata boruuf dabarsuuf kanaaf ayyaanni kun akka ayyaaneffamu akka addunyaatti illee kan beekamu kanaaf godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimoo ganda Odaa Qaamaa irraan dhufe maqaan kan koo Gabasillaasee Simaan jedhama. Kan inni dhufes immoo ayyaana irreeffachaa kana irratti kan argamu waldaa kanarraa Qalaawwan kan nageenyaan dhufe irreeffachaa kana irrattis baay'ee gammadeera waan nama gammachiisudha. Aadaa fi seenaan uummata Oromoo kanaan dura baay'ee booddee hafee ture. Mootummoonni kanaan dura turanis immoo aadaa kanaaf seenaa kanaa akka ammaa kanatti qarqaranii deeggaranii ol adeemsisanii beekanu mootummaa kana galannaa ta'u yeroo ammaa mirgi uummata Oromoo akka hin dhibamne Oromoon aadaa fi seenaa isaa guddifatee wajjin akka guddatu mirga kennee fi akka kanatti kabajamee kabajamuusaa iddoo kanatti argee baay'ee itti gammadeera. Kanaaf gara fuulduraattis haala kanaan yoo tuffee uummati Oromoo rakkina kanaan dura keessa ture jalaa hin baa jedhee waan yaaluu fi hundumti keenya hirmaannaa hin goona kan jennu qaba galatooma. Maqaan koo Shifarraa Hundaasaati. Jireenyi koo aanaa Diggaa keessa ganda Odee Guddanaati. Jireenyi koo immoo amma kanaan dhufee fi dabdaabbeen addanaa aadaa irreessaa ayyaaneffannaati. Biyya Naqamtee irratti yaadi jedhamuun dabdaabbeen naga'ee jennaanii kaleessa galgala naga'ee kan warratti naga'ee naannoo koo warra jiran kakaaseen garaa koo keessa dammaqee oduummoo nan dhagaa reediyoo nan hordofaa nan gaafadhaa waa'ee aadaa irreessaa kana naannoo gara biraatti gidee ka'ee hordofsiisaan gidee deemu hawaasaas deemee argeera aadaa kana Adaamaa irratti laga Bishooftuu irratti dhaqee argeera. Biseen argu kana karaa garaadhaan galagalee naananii akkan kaleessa galgala dhaga'eetan qullaa kooti nama sanan tokko fudhadheetan dhaqeen laalee biyya kootti immoo safa boyuu dhaqeen laaleeti naannoo kootti immoo Naqamtee keessatti kan hojjetamu dhaqee maal iddoo isaa bareen galu iddoo dhalatteetti iddoo oota kootitti yaalayiidhaan kana galateeffachuudhaaf ta'anii kanaan dhufe Oromoon keenya durumayyuu immoo dhugaadhuma dubbii taanaan akkuma odeeffamu Waaqayyoon bichaa galateeffata. Duruma aadaan Oromoo keenya waaqaan deema. Dur gisee bunni danfu dubartoonni buna gafuun yaa jabaayilu buna jabaayilu abbaa manaatiin yookiin hangafa tokko jira. Isaan kanaan buna jabaa jedhanii yaa waaqsi jabaa yaa lafaa si jabaa jabaaf si malee jabanaan jabaa mitiiti jabaadhu nu dhaabadhu yaa waaqaa yaa lafaa jedhu abbootiin keenya dhaabadhe nan dhaggeeffadha. Kanuma abbootiin keenya duruu amma Waaqayyootiin dhaadata. Maqaa Waaqayyootiin gisee dubartiin sagadu duukaa sagada. Ishee kana garaadhaan galagalee jennaatanii dhaqeesuma waan isaa bara jedheetan kanaan dabdaabbeen nageenyaan kanaan aballi tokko badee kanaan nan laata. Tamasgeen Kabbadaa jedhama. Aanaa godinni koo Bahaa Wallaggaadha. Aanaan koo Diggaadha. Gandi koo Jiraataadha. Duratti waa'ee aadaa irreechaa kanaaf wanti irratti dhufe waa'een aadaa irreechaa kun Waaqayyoon caama. Dubartiin humbaa'oo cirattee yookaan tabbarratti yookaan lagarratti yookaan muka ijaaraa irratti yaa Waaqayyo caamee jedhu nuuroobi yaa Waaqayyo jettee oofoo yaa Waaqayyo jetti. Isarraa kaasuudhaan abbaan manaa waddeessa isaa fudhatee dirreetti ol ba'ee yaa Waaqayyo nuuroobi araar isgoo jedhee kadhata. Araaris maal godhee mootummaan darbanii Minilik goobanaan Oromoo ta'ee kan dhalate of dura buuse. Muka waddeessa yookaan birbirsa kan jedhamu garaasaa uree gogaa horiitti xaxee gabbar kan jedhuudha boolirra kan dhagayetti gabbar kan jedhu Oromoo irratti bakka geggeessaa ture dhiibbaa. Oromoo irratti geggeessaa ture gaafa jedhu Oromoon kun biyyi kun Saamorodaa kun biyya nagaadha biyya qulqulluudha. Dibaabaa Bakareetiif Morodaa Bakaree jedhamu
isaan gaafa goobanne akka jedhee nafxanyoota qabatee gaafa ni dhufu lolan dhaqu. An lolan dhaqu amaarri nyaataaf dhugaatii biraan darbu jedhee tulluu koomtoo saddanaa kana jalatti hoolaa sangaa qopheessee daadhii durii bishaan lama namni qopheessee simate. Biyyi kumsaa murii biyya hundumaa olii yaa warra qottoota beekaa yaa orfaasaa qottanii birraa yoo taraarre hin qaqqabsiifanna wanda hunda yaanne. Yooti abbayyaan kuusuudhaaf isaanoo nu yaanne maalumaan misoofna bishaan Itoophiyaa orma keessa yaafne ka'aa yaa mataa dhiiraaf dubartootaan namaaf namootaan harka wal qabanne waan mallas karoorse utuu fiixaan baafne. Tole ani maqaan kiyya barsiisaa akka Waaqi Jalduu Ulfaataati. Kan inni dhufe godina Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Ukkeerraati. Dhimmi dhufee fi immoo akkuma beekamu gaa Oromiyaa marri asitti wal ga'ee ayyaana Irreecha Birraa magaalaa Naqamtee gudditti haroo Haadiyaa cinatti kabajuudhaafidha kan inni dhufe. Garuu erga dhufe immoo waan guddaa namatti tolu Oromoon marri asitti wal ga'ee aadaa, duudhaa, seenaa, safuu wal barsiisuunsaa warra hafan illee garmalee kan gaabbisiisudha waan ta'eef isatti aanutti maatii isaa guurratee hunduu dhufee akka uummanni kun asitti kolfaa bashannanaa gammadaa jiru haa gammaduun jedha ergaa kanan dabarsaafi. Jalqabu. Maqaan kiyyaa obbo Gurmeessaa Bulchaatiin jedhama. Kan inni irraa dhufes godina Harargee Lixaa aanaa Daaroo Labu Araddaa Gurraachaa ta'e jedhamtu irraa hin dhufe. Wanni irra dhufeef waggaa duraan dursee amantii waaqeffataa kun har'aan tana gara mootummaatitti beekamee hayyama guddaa akka waliigala Oromiyaatitti takkaa akka Itoophiyaatitti baheefii jira jechuudha. Waa'ee san irratti mari'achuu jechuudha asirratti. Achirratti eegan mari'achuu dhufee kalee waa'ee wal muuduutiif kana geggeessine san keessatti illee gaheen tiyyaa koree barnootaati jechuudha. Wanni inni an barsiisu illee maali yoo jettan aadaa Oromooti. Ittiin bulmaata abbaa Oromooti jechuudha. Isa duraan caccabe. Tarii wanni eebbifameenis harka guddaa garaa wal'aansa abbaa Oromooti jechuudha. Kanarratti wanni barsiisuu barbaannu, wanni isinillee hubachiisuu barbaannu barnoonni guddaatu jira. Barnoonni Oromoo qabdu kun maal fakkaata yoo jettan akka gaggabaabsee wanni isin ibse akka barnoota ammayyaatitti yoo xiqqaate gara sabjektii 12 akka ta'u jechuudha. Amma ganaa wanni nuti barsiisu dhugaata daangaa hin qabne baay'ee ganaa barsiifna. Amma sanumaan akkuma isa san raawwanne waa'ee sanii raawwanne karoorri keenyallee odoo kana ta'u ayyaana irreessaa kana tasuma asitti arganne isarratti hirmaanne gara keessaniinis waniin isiniif dhaammadhu heerri gadaa Oromoodhaa kun tokkocha akka nuuf ta'u akka nuuf yaaddachiis gama keessanis ta'u nu hubachiisa gabaabsee waniin isin ibsu kanuma gaheen keenya silaa guddaadha ittiin oolaa jechuun waan feete na gaafattee namatti oolchee itti bulchuu danda'u. Darajjii Dorrisan jedhama. Asuma Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti barsiisaadha. Egaa ayyaana kana ilaalchisee akkuma beekamu aadaan Oromoo Irreecha wajjin kan wal qabatedha. Ayyaana guddaa Oromoon beeku Irreecha. Kana keessatti immoo amantaa waaqeffannaa qaba Oromoon. Sababa adda addaatiin yeroo dheeraadhaaf amantaan waaqeffannaa kun bakka adda addaatti haala barbaadamuun deemaan turre. Guyyaa kaleessaa kana amantaan waaqeffannaa kun baranaa akka biyyoonni torba 2005 hayyama guutummaa seera qabeessa ta'e baasee jira. Dhimma kanarratti guyyaa kaleessaa kana immoo abbootiin gadaa naannoo Oromiyaa hunda keessa bakka isaan walitti qabamanitti beektoonni, hordoftoonni fi deeggartoonni amantaa kana bakka argamanitti magaalaa Naqamtee keessatti mareen yookaan paanaaliin beektoonni Yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa bakka jiranitti gaggeeffameera. Itti qabaa boordii amantaa waaqeffannaa ta'een kan uummanni kun bakka buufatee jiru. Egaa sanumarraa ka'uudhaan guyyaa har'aa kana immoo haroo Adiyyaa naannoo magaalaa Naqamtee erga aadaan gadaa sirni gadaa kun ayyaana Irreechaa kun erga laafaa dhufee qabeenyi uumamaa keenyallee bakka adda addaatti seera haala bakka itti ciramee badutu jira. Danda'u aadaa duriitti aadaa keenya boonsaa ta'etti kan nu deebisee akka meeshaatti itti fayyadamne aadaa kana guddina keenya ammayyummaa keenya eeggannee akka deemuu dandeettiin otoo walitti hin bu'in haala kanaatiin kan jiran akka ta'u namni inni kaanillee bifa akkasiitiin hubannoo kana akka argatu asumaan dhaamsa kooti. Egaa maaddiin kun maaddii uffata keessaa balleessuu haa ta'u, horicha mataa bo'uu haa ta'u, dawaa mataa bo'uu haa ta'u, dawaa magaalaa jireenya haa ta'u, hammi kana isa kanarratti hanga garmalee nu keessaa balleessu nuuf haa godhu dhangaan sugaga sifa.
Qopheessee fi nagaaf nageenya nu baalaati. Ayyaaf nagaa nu baalaati. An dhufee keessummaan keenyas nagaadhaan itti bakka dhufetti nu baadeebi. Nageenya kanaan nagaa